فوليسي وجي واجرة دك ولين دبتني منيرة واجر يقول واجر وين برتا أنا ديما واجر يقول تجد يقول النجارة من إنك تمنا نراتي كني أقول أنسيرو نبي والله وبالله أورمو رموسوم على خمس راتي كاجرون أورمو رموسوم أورمو والله بالله أورمو دعير تونا مني هاي أورمو ما أككرت الدابة تقول أنا مني كاي سنجر تكرت ندير مدة كنت أقول تقولون هذه تقبلتين توجرا ندير مدة تدفع نكوتا جولة زواتا كتندا غامني جيتشو مكاي توكيتشان كبتني جولة راسيدا أوريغاني ديماني مرا سيرتي أريا تجاني بيد دوراني أجد دوراني شمال لسه نبرة في مسا تبرنمو قدير جواري دوراني أجد دوراني ند دوراني ومنك قدام الحمد لله رب العالمين يا ربي في مسا نقول تجيتين غمدو جران أكاسة هيدا يا شو أبدي جان جيتشو مكاي توكيتشان نبجيتشو أكاسة في مسا تلوبو والله وبالله وانا تيتس كوبان كابو ان جارسه يولي فتاي تاجرا وانا كوبان كابو نيفما وانا تيجتي سيمبي هو غرو يو هجتي جراتلي تي بريدام جولي تي كو ولا تي جتي اتي دفتي وادو بچون كب سو ديو دو بتي جراتلي رونغي انس جولو ما بلبو انس جولو ما بر اما نغدت ما جولو جولي دي چومبل دال مالتو جرا سيتي عمري دان نمي عمري قفا متي بر تكا عمري قفا سمودان ilmu amata shanii taatee bari akka nama ilmu amata kudhanii ta'ee addu jira beekan. Ijoollee mana argeetiin jira yaa buusi kaayyattanii nan intaltee argeedha. Mana Oromooti. Harargee mana hin jiru. Mana Oromooti. Mana abdii eedirabdii bilisummaa naqeetiin algadda achi yaa'ii godheetiin mana abdii eedirabdii bifa. Mana Oromoota. Buusi. Manni kun tokko laal. Habiibti. Dhaggeeffadhu sitti hima maaltu jira seete laal muniiraa teenya maaltu jira seete ilmoo amata shaniitilleen akka ilmoo amata kudhanitti yaaddi sammuudhaan guddatuuf sammuudhaan xiqqaatu nama guddaa ta'e ka sammuun isaa akka ijoollee amata sadiitti yaaduu jira amma hedduu jira namoota akkasii saniifuu ati amma yoo namni ijoolleen ka jedhamu bara nama yaadni isaa xiqqaa tokkoon ijoollee jettaa bara umrii qofaan sirri wallaahi akka ijoollee dhaggeessu maaliif jedhame yaada isaatu ijoolleedha jedha. Guddoodha jechuun immoo nama yaada guddaa qabu, nama karoora guddaa qabu, nama namallee qabantallee nama addallee qabu danda'udha si galeemi. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti osumaa wallalanillee awwaan dubbatte beeku baadhullee adda qabuu qabde ture. Sirriidha adda qabuun qaba ture ilma namaa ta'e rasuulan ta'e ilmi namaa buma fedhee ta'e taanaan beekaa ilmi namaa tokko ni qalataa. Garuu kana tallee miti beekisa maaliif miira keessa galee namni ilmoo magantaadha guukas godhan jecha hamalleen dubbanne wanta qofaan dubbadde ni dhageessa miidiyaa irratti illeedha sanammas wahumaan dubbachuu qabuudhaan dubbadde beeku waan dubbachuu hin qabneedha miti isaanirraa jalqabanii akkaan daranuu miira keessa galee waan biraa dubbadhu gartee naka kaasan warrumma nama akka komatti barreessuun gartaalaan naka kaasan miira biraa keessa nagachani maaliif ani abbaa fidee sodaadhu biyya tana keessa taa'ee ani wallaahi maalin si jaga nama sodaatu miti nama harka kan nuuf hanga lubbuutti jabaatutti beekte tanaafuu hantuuta baarreerra taa'u baarreef dhabanii yeroo baay'ee nuti feematas guddaa jiru. Yoo waan ati balleessellee wallaahi hin dhageenya har'a amma seenee miidhima kanaa amma jechuudha. Yoo kan hawaasa xuuxee jiraate taate hawaasa tuquun bareedaa miti dhiifama gaafadhu. Hawaasa lama wal tuqee hawaasa argeeti fi hawaasa arusii wal tuqeen sin jechaa jira. Eenyuun dhiifama gaafadha? Ati tokkorra gortee tokko arrabsite moo? Hargeetii yerraan gore kaa lubbuu bakka irraa dhaladhe hayi maal jettati? Hayi Muniira sirrii miti bara kun. Sirriin turre garuu sirriin turre osumaan sirrii kan turin beekuun gore. Hayi isaan sirriin turre dhuga sirriin turre. Sirriin turre akka sirriin ta'in isiniin beekaa. Isaan yeroo hundi walirra goran walirra goran jettee yaadda sii keessa jira. Walirra dhaggeeffadhu walirra goranii wanta jedhamu miti bara dhaggeeffadhu. Laal abbuma fedheewu utuma fedheewu haa ta'u nama gandummaa qabu jaaladhu akka maakiitti jechuudha. Nama jechuun xiyya qofaatu olii xiyya kaayisiitii gadii minaan wanta jedhamu jiru ilma namaatii hundi wal qixa jechuudha. Addunyaa mataa irratti ilmi namaa hundi wal qixa jechuudha. Nama namummaa isaatiin kabaja jechuudha. Kanaafuu hawaasni immoo tuqamuu hin qabu. Hawaasni kamiyyuu an hawaasa kiyyan jaaladheetti hawaasa tokko xiqqeessuu tokko arrabsuu hin qabdu. Osoo wallalanii jiraateewu
bakka bitaa fi ijee yoo ta'e jalaa calliste jidduma calliste jechuu malee tokkorra gortee tokko arrabsuun because amaaraa mitire oromoodha ba dhiiga tokko ba dhiigni tokko yoo lole tokkorra jiidee ka tokkorra jigee tokko lole inni nu doofaadha si galee namni dhiiga tokkorratti tokko goruun qabu yookiin adda baasu yookiin araarsu yookiin immoo keessaa galu jechuun dhaabbattee ilaaluu jechuudha. Ana akkasitti namanaa jechuu barbaadeeti. Gana akkas goona. Kana fixannee gana akkas goona. Akkuma sitti tolee hin beekne wallaahi waan nati jettillee wallaahi hin dhageenye. Rakkoon qabu silaa wanni ja'amee wanni kutee kaganaatiif yoo itti fufnaa dhaabbatan irraa dhaabbannaa tana booda immoo Muniira amma mootii qabsoo karaa kanaan eegalte. Wallahi wabillahi karaa kanaan hin eegale leenno maaliif ni obsine daa'ima xiqqoo amata 13 fidanii hogguu asirratti afaan kaayan usnee laallee turree haa gabbaanii dubbatanii namni kana godhe kun ijoollee arsiiti warri arsii gurguddaan kun gabbaanii daa'ima namaa akkana gootan jennee haa dubbatanii inneeti guyyaa 4 fursaa kanneen fi turree hin dubbanne qoflaan dabarsan gurguddaan as beeti itti guura akkana beekti harabbiitti. Facebook irratti argin ture bar tokko qofa miti lameenuu wal qixuma wal qabaa jiranii miti. Ngoone dura isaan tu karaa argee xiqqishaa qabee akkas godhe nuti cal jennee itti ilaalle haa dubbatanii jennee. Ani waan akka seenuun barbaadu baqqaadhisi. Seenin ati seenuufi miti ani ammas biroo seenaan koomantii isaanii ni agartaa waan isaan barreessu jiran koomantii isaanii kana haalaaltu maaliif akka gartee magaalaa akka quba qabaattuufis itti malee magaalaa guutuu quba qaba sanumaaf. Akkasumas ani mana kana keessa taa'ee waan takka jechuun barbaadu maaliif kabajansiif qaba obboleettii kee tanarra xiqqooti. Guys warri waa arrabsita waan tokko isin gorsaa nama isin arrabse arrabaan gorsuun qabdaniin okay akkuma jaanii argitanii jirtanii arrabaan gaafa isin dhufte jaalala agarsiisaniiti shiitii darzana tokko qabattee karaa biyya isii galtee jechuudha. Darzana tokko jechuun waan waggaa tokko uffattu geessaniif jechuudha. Isin galee nama isin arrabsite ko arraba deebistee arrabsite isin lameen wal qixa taatan jechuudha. Warri as jala amma wal arrabsaa jirtan kuni atis yoo arrabte lameen wal qixa tokkorra guddachuu qabdan ishii tokko guddadha yoo isin balleessite isiidhaan wal qixa balleessuu qabdan maybe isinirra guddachuu qabdan si yoo dogongorte atilleen dogongoruu qabdu jechuu barbaadeetti. Warri waa arrabstan arrabni furmaatan ta'uu waliin arrabsina. Hayyeen maayikii xiyyaa nageenyaa jiraadhu bareedduu tosee yaadeetiin seenee rakkoon qabu gizee biraa wala garraa bal'inatti naa jiraadhu isin ammoo uummanni as jala akkana waa barreessitan kun yeroo hunda isin nama tokko malee dubbatiin mana kanatti nagaatti deemtee mana bana dhufe. Gadaboo akka garan qabne uummata gadaboo fattu. Sorry ifama. Kuni waan hin taane ishee maaliif jennaani mana kiyyatti nama tokko illee arrabsuun qabdu. Si galee namni tokko yoo nama kabajee I don't know arrabni hin barbaachisu. Wallahi laansi. Ana abbuma fedhe maan taane mana kiyyatti abbaa fedhe maan taane namni akka wal arrabsu nayyuu mana kanatti. Ifa mana godhisaniif si baasee arraba taa'ee sin dhaggeeffadhu nama yoo arrabstu. Si galee kunuu jechuun I don't know akka waan bareedaa miti. Wallahi bikuma biratti fi wal arrabsaa wal raaftadha mana kana dhuftanii ammas nama arrabsina warri koomantiifis wal qabadhaa bikka biraa deemaa ishee bikki mana nama wal arrabsanii miti kun. Ani hundi keessanuu anaaf tokko ishee Muniiraas nin jaaladha isinis nin jaaladha.